Egaan akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo daawwattoota Dhombir Oromoo Vine kun sagantaa gaaffiif deebii kan yeroo dheeraadhaaf keessummaa keenya goonee akka dhiheessinu nu gaafachaa turtan yaalii yeroo dheeraa booda argannee qabannee dhihannee jirra. Keessummaan keenya har'aa kan dhiheenya kana yeroo lama fooqirraa kufan yookiin pirezidaantii naannoo Oppiidiyoo duraanii kan turan obbo Murxaar Kadir nu faana tura. Tole mee dura obbo Murxaar dhiheenya kana wal faana yeroo lama fooqirraa darbatamuun keessan yookiin aangoorraa godaansifamuun keessan maaliif? Baay'ee dubbachuun barbaadu hin beektu hundi keessan. Otoo beeknuu hubannaan na jette. Tole obbo Murxaar dur mootummaan barattootaaf barsiisota mana hidhaatti haratee haa duguugu malee namni inni ifaan ifatti rasaasaan fixu baay'ee hin turre. Bara kana garuu humna qabu hundatti fayyadamee guyyaa tokkotti nama 700 hanga 800 jumlaadhaan duguugaa jira. Dhugaa dubbachuun firummaa hin kuttu. Maaliif gochi kun kan duriitirraa adda ta'ee uummata irratti mootummaadhaan raawwatama? Dhugaa dubbachuudhaaf gochi kun sababii uummanni hin barbaanneef, sababii uummanni hin deeggarreef, sababii uummanni mormeef. Tole sababii uummanni mormeef jettan mootummaan garuu yeroo baay'ee kan mormii dhageessisan kan hiriira ba'an namoota muraasa jedha. Mee sochii bara kanaa kanarratti uummata keessaa qaama kan faatu mormii dhageessise qaama kan faatu irratti hirmaate? Dargaggoonni, shamarran, dubartoonni, qonnaan bulaan, beektonni, barsiisonni. Inga. Obbo Murxaar sochiin fincila diddaa gabrummaa kan guutummaa biyyattii keessatti adeemsifamaa turee fi adeemsifamaa jiru hamma tokko Oppiidiyoofis hamilee tahee jedhama. Sochii kana keessatti shoora olaanaa kan taphatan aktivistoota Oromoo biyya alaa kana jiraatanidha. Keessumaayyuu kan maqaan isaanii yeroo baay'ee adda durummaadhaan ka'u obbo Jawaar Mohammad gahee olaanaa taphatee jira. Maal jechuu ni barbaadu? Gahee inni taphateef maqaa kootiif maqaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galata guddaa galchuuf hin barbaada. Tole obbo Murxaar asirraa hoo maal fudhattu? Qondaalonni garaagaraa yeroo mootummaa saniin biyyarraa ari'amanii yookaan dhiibamanii ba'an miidiyaa irratti sirrii mootummaa sanii yookaan iccitii mootummaa sanii gabbaasanii dubbatu. Isiniifis akkana jechuun ergaa dabarsu. Inni burree nyaate daaluufis ta'a. Ergaan achirraa fudhanne inni guddaan isa. Tole obbo Murxaar amma immoo waa'ee dhaaba keessanii isin gaafadha. Akka xiinxaltoonni siyaasaa jedhanitti dhaabni Oppiidiyoo yookiin dhaadiyoo jedhamu uummata Oromooti miti miseensuma isaatu hin fayyadu. Akkasuma bitamuu uummata Oromootiifis kan sababa ta'e isa jedhu. Maal jettu? Eenyuuf hin fayyadu? Gabroomuu uummata kanaatiifis kan sababa ta'e isa. Tolemee obbo Murxaar dhaabni Oppiidiyoo jedhamu kun wayyaaneedhaaf yookiin TPLFiif akkamitti hojjeta? Dhaabni kun akka gaarii asiif achi bitaa mirga hin ilaalu.